akka duraanii namoonni irratti hirmaachisne namoota 6,000 sana keessaa kan mul'achaa jiru kun paadiira jira. Paadiin kun namoota 100 maqaa jaraa bilbila jaraa of keessatti qabateera waan ta'eef warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sagal ditama ditami lama ditami sadi ditami afur ditami shan ditami torba ditami saddeet ditami sagal soddoma soddomi tokko soddomi lama soddomi sadi soddomi afur soddomi shan soddomi ja'a soddomi torba soddomi saddeet soddomi sagal afurtama afurtami tokko afurtami lama afurtami sadi afurtami afur afurtami shan afurtami ja'a afurtami torba afurtami saddeet afurtami sagal shantama shantami tokko shantami lama shantami sadi shantami afur shantami shan shantami ja'a shantami torba shantami saddeet shantami sagal jaatama. Isa kana kaa xumuranneerra gara kamitti deemna gara koyinii lakkaa'utti deemna waan ta'eedhaaf isas waliin lakkoofnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 demi torba demi saddeet demi sagal soddoma soddomi tokko soddomi lama soddomi sadi soddomi afur soddomi shan soddomi ja'a soddomi torba soddomi saddeet soddomi sagal afurtama afurtami tokko afurtami lama afurtami sadi afurtami afur afurtami shan afurtami ja'a afurtami torba afurtami saddeet afurtami sagal shantama shantami tokko shantami lama shantami sadi shantami afur shantami shan shantami ja'a shantami torba shantami saddeet shantami sagal jaatama jechuudha. Isa kana haala kanaan xumurree jirra. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha marsaan 11ffaa amma boodhaa fi marsaan 12ffaa sa'aatii 7 irratti ba'a waan ta'eedhaaf warroonni yaalle jiraattan ammumarraa eegalaatti iskiriinshotii ergachuudhaan carraa keessan yaalaa isiniin jenna. Amma immoo gara koyinii kanatti lakkaa'achuutti deemna. 1 2 3 4 shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba saddeet kudha sagal digdama digdami tokko digdami lama digdami sadii digdami afur digdami shan digdami ja'a digdami torba digdami saddeet digdami sagal soddoma soddomi tokko soddomi lama soddomi sadi soddomi afur soddomi shan soddomi ja'a soddomi torba soddomi saddeet soddomi sagal afurtama afurtami tokko afurtami lama afurtami sadi afurtami afur afurtami shan afurtami ja'a afurtami torba afurtami saddeet afurtami sagal shantama jechuudha. Egaa warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u warroonni yaaluu jiraattan guyyaa har'aa sa'aatii 7 irratti marsaan 12ffaa ba'a waan ta'eedhaaf dhufaatii carraa keessan yaalaa carraa ta'a isiniin jenna. Kunis kan ta'e jaalala keessanii nama keessanii irraa guyyaatti lama kan jechuudha. Ani akka salaama filannoo keessan jettee guddaa galatoomaa isiniin jennaa carraan gaarii isiniif haa ta'u sa'aatii 7 irratti baasii fi laayivii keenyaa sa'aatii 7 irraa marsaa tokko kan amma ba'uuf jechaa jira. Carraan gaarii isiniif haa ta'u Bersatu yang pada saat tidak kalah, merasa positif dengan hati
carraa gaarii isiniif ta'u isiniin jenna. Marsaan 11ffaa amma sa'aatii kanarraa eegalee booftichaa jira. Marsaan 12ffaa guyyaarraa sa'aatii 7tti ba'a waan ta'eedhaaf warroonni jaallee jiraattan carraa keessan yaala abbaa carraas ta'a isiniin jenna. Qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa isiniin jenna qananii abbaa carraa. Kusin jechuudha guyyaarraa marsaan 12ffaa simbaa waan ta'eedhaaf karaa hojiitti deebi'uu qabna waan ta'eedhaaf abbaa carraa beeksisne warroonni jaallee jiraattan lafa carraa keessan yaala marsaan 12ffaa guyyaa arraama sa'aatii 7tti ba'a waan ta'eedhaaf warroonni jaallee karaa tiiktookii karaa feesbuukii warroonni nu daawwachaa jirtan qarshii 200 galchuudhaan carraa keessan yaala qarshii 500 badhaafamaa isiniin jedha qananiin abbaa carraa. Adeemsa dubaa akka ta'e agarsiisi. Kaameraatti tokko harka keessan agarsiisi. Lama waliin naammatee sadii tokko keessan abaasi. Tokko qofa keessan abaasi. Abbaan carraa lakkoofsa 2897 abbaa carraa tokkoffaa lakkoofsa 2897. Abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 2897 maqaa Leensee dha maqaanii gabaabinaa eessa akka ta'e eenyu akka ta'e bilbilaaf jechuudha. የደወሉለትን ደንበኛ ምትችሉ ማክሮ ትንሽ ቆይታ ይደናል። የደወሉለትን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። ማክሮ ትንሽ ቆይታ እንደገና ይመስሉ የደወሉለትን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። Abbaan carraa tokkoffaa bilbilisa hojjechaa jiru karaa sooshaal miidiyaa sin beeksisna yookaan xumura irratti bilbilaa fi hojjete karaa jara lama kot sikira beddo argee duba akka ta'e agarsiisi tokko harkee sana gashii lama waliin namakii waliin maakii sadii tokko keessaa nabaas tokko lakkoofsa 5865 lakkoofsa 5865 maqaan Taaddee jedha bilbilaaf Taaddee. የደወላቸውን ደንበኛ
የደወላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። ይቅርታ፣ የደወላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። የደወላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። አብራን ጨራ ለማፍረስ ብልብሊሳ ጁቻን ጅሩ ጨራ ሰደፋተ ደምና ስኪና ዳበዶ በጊዱ ወከቴና በገርሲሲ tokko argee sana gashii lama waliin maqii naa makiina maqii sadii tokko keessaa baase tokko qabu. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 469 469 Makan wali, ya dah? Wali, makan wali. Hello. 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 Karaa carraa afuraffaatti deemnaa jechuudha. Isaanis bilbilaa fi karaa carraa afuraffaatti deemnaa kun. Bakka dhaabbatu. Bakka dhaabbatu. Garagalagale. Waan isin jedhamu dhaggeeffadhu ishee. Yommuu tokko isin jedhu argee sanaa gashtaa lama yommuu isin jedhu waliin dhaabattaa sadii yommuu isin jedhu tokko qofa keessaa na basta ishee.
tokko sana gashi lama waliin magi jala gadi baradootti waliin magi sadii tokko keessaa baas tokko qofa abbaan carraa afuraffaa lakkoofsa 4,995 lakkoofsa 4,995 La mesa. Akan lammeessaa jedha lammeessaa Hello. Akkam jirtu fayyartu? Jara kana abbaa carraa buqqee isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa afuraffaa taataniirtu bakka gammaddanii. Carraa afuraffaa. Lammeessaan ingidhaa? Biyyi keessan isadha? Biyya keessan? Biyyi keessan isadha? Eshi akkaawuntii keessan gara bilbila kanaan erga. Bishooftuu abbaan carraa afuraffaa bishooftuudha egaa kara abbaan carraa tokkoffaadhaaf deebiidhaan ijaallaa fi abbaan carraa tokkoffaadhaaf irra deebiidhaan ijaallaa fi የደወሉለትን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎ ትንሽ ጊዜ ይጠብቁ። Sudah, abbaan carraa tokkoffaa bilbila isaa hojjechaa jiru karaa sooshaal miidiyaa sun beeksisuuta kan lammaffaas sadaffaas roba sooshaal miidiyaa maxxansan jechuudha. Egaa hojiin marsaan 11ffaa haala kanaan xumurameera. Marsaan 12ffaa sa'aatii 7 irratti guyyaa har'aa sa'aatii 7 irratti bu'aa waan ta'eedhaaf warroonni jaallee jiraattan guyyaa har'aa sa'aatii 7 irratti bu'aa waan ta'eedhaaf qarshii 200 ergachuudhaan qarshii 500 badhaafamaa isiniin jenna. Gara tiktookii gara feesbuukii warroonni hordoftan guddaa galatoomaa ulfaata.